Seenaa kan seenaa. Dhiirti guyyaa lafa dhiitus warri sii galtee laayifii gisee seente nu naqee nutis karoora bilchiginnaatiitii dubbannaa warri jettan amma dhiyaadhaa kun dhufeetiin jira. Ayyee ol galaamee ol gala magaalaan qabu feesbuukiin kun kan magaalaa qabu cuccufanii bulook jalaa fixanii ammaas asiin baanee kanaaf kanallee haa cufamu akkasii seenaa warri sii galtee seenaa Itoophiyaa sirriitti beekus hayyoonni Itoophiyaa warri yookaan deeggartoonni Itoophiyaa yookaan deeggartoonni immiyyee Itoophiyaa yookaan deeggartoonni maal jettaniin phiiphii yookaan deeggartoonni badhaadhinaa yookaan deeggartoonni bilchiginnaa ibsa nu kennaame seenaa. You can add something just so your purpose. Kanaaf seenaati. Sagaleen koo jira mee dura? Sagaleen koo jira? Adio. Haa. Sagaleen jira? Haa. Kanaaf gaa wanni jiru beektaa har'a mata dureen kiyyaa seenaa Itoophiyaa keessatti qabsoo karaa nagayaatiin aangoo waliif dabarsanii beeku yookaan waliif dabarsaa turanii kan jiru irratti waa lallaaluuf eega sii galtee karaa nagayaatiin yoo jiraatte hundeeffama Habashaa keessatti hundeeffama mootummaa Itoophiyaa keessatti aangoon karaa nagayaatiin nutti himtan jechuun warri seenaa tana beektan warri seenaa Itoophiyaa qaree warri sii galtee seenaa Minilik dubbise seenaa Haile Sillaasee dubbisee seenaa sii galtee Itoophiyaan Haayilaand Kingdom warri dubbistan yookaan warra Teediroos seenaa Teediroos warri dubbistan yookaan seenaa Haile Sillaasee bara 1930 irraa ilaan qas 30 just kuma 1955 warri sii galtee kana keessatti hundeeffama mootummaa Itoophiyaa yookaan mootummaa Habashaa kana keessatti hundeeffamni mootummaa tanaa keessatti karaa nagayaatiin sii galtee aangoo waliif daddabarsaa turanii. Aangoo waliif daddabarsaa turanii. Warrummaan sii galtee Habashaa ture. Haile Sillaaseen akkamitti aangoo akka gallaksee ifaadha jechuudha. Dargiin akkamii aangoo akka qabate ifaadha. Kanaaf kana beektaa ajandaan.
Kanaaf gaa yoo seenaan akkasii kan jiraatu taate biyya Itoophiyaa keessatti karaa nagayaatiin aangoo walii dabarsuu kan jiru taate Itoophiyaan siigaltee seenaa addunyaa irratti barreeffamuu qabdi. Itoophiyaan biyya guddoodha akkasitti beektaa amma galmeessuuf siigaltee sadarkaa addunyaatti mootummaan Itoophiyaa mootummaan siigaltee Habashaa tan hundeeffamni isii durirraa jalqabee ilaa hanga ammaatti biyya Itoophiyaa hoogganaa jirtu aangoo karaa nagayaatiin waliif siigaltee dabarsuu mirga dimokiraasiitii fi mirga namummaa kabajanii siigaltee aangoo karaa nagayaatiin waliif dabarsuu irratti warri siigaltee seenaa Itoophiyaa beektan chaansii isiniif hin kenna as seentaniitu nuuf wanna gootan jechuun nuuf himtan. Inni biraa yoo siigaltee kun jiraate yoo aangoo walii dabarsuun tun Itoophiyaa keessa kan mul'atu taate Oromoon saba guddaadha. Maaliif siigaltee Oromoon maaliif aangoo dhabdi? Oromoon hundeeffama Itoophiyaa keessatti maaltu aangoo Oromoo dhoorke? Kana siigaltee hayyoonni waan kana beektan chaansii isiniif hin kennaa gad diriirsa. Waa malee miti. Ajandaan kun waan ka'eef waa malee miti. Kanaaf Itoophiyaa keessatti yookaan Afrikaa keessatti biyya siigaltee uummata dimokiraasii hin barin keessatti warra dimokiraasii hin barre keessatti aangoo karaa nagayaatiin waliif dabarsuu kan jiru kun yoo siigaltee seenaa taate seenaan Itoophiyaa irra guddaa seenaa manaamaati. Seenaa manaamaati siigaltee seenaa manaamaa seenaa warri Itoophiyaa keessatti histirii barate histirii siigaltee Teediroosimaa fi zamana Masaafintii fi Haile Sillaasee First Haile Sillaasee Second waa'uma siigaltee dhaadheessuu Habashaa tana baranne. Akkaataan siigaltee isaan itti wal dhaadheessaa turanuu akka siigaltee akka biraate jechuun histirii keessatti. Kanaaf silaa mirgi dimokiraasiitii fi mirgi namoomaa kan jiraatu taate uummata Oromoo siigaltee kan dimokiraasii beeku kan mirga namaa beeku kan sirna gadaa siigaltee addunyaadhaaf gumaachee jiru kanaatu maayir waaleekum salaam yaada. Kanaatu siigaltee silaa aangoo harkata karaa uummata kana uummata siigaltee seera dimokiraasii of keessaa baasu kanaatu silaa maal harkata biyya Itoophiyaa hoogganaa jechuudha. Silaa Itoophiyaa keessatti qabsoon karaa nagayaa waa fidde. Kanaaf yeroo takka siigaltee of sobuun hin barbaachisu. Yeroo tokko of sobuun hin barbaachisu. Nuti siigaltee akka Oromootti akka siigaltee parsonaaliittiis faayidaa siigaltee nama tokkoo nama gammachiisuuf Abiyyi gammachiisuuf Jawaar gammachiisuuf Marroo gammachiisuuf kanaafi miti akka Oromootti. Mirga uummata keenyaa hiree uummata Oromoo siigaltee uummanni Oromoo bilisummaa harkatee abbaa biyyaa tahee kan siigaltee akka harreetti gamana deem gamas deem hin jenneen uummanni kun abbaa biyyaa tahee yookaan bilisummaa isaa gonfate qofa jechuudha. Kanaaf jaalala siigaltee jaalala biyyi harkachuuf jaalala biyyi harkattee uummata bal'aa kana miidhuuf himi jaalala Jawaar harkattee Jawaar dhaadheessitee saba kanarratti miidhaa fiduudhaaf yoo kan tattaafatu taate siigaltee goobanaan guddaan si. Kanaaf amma fakkeenyaaf Jaalmarroon Oromoodhaaf jecha siigaltee daggala keessa taa'ee qabsaawaa jira. Arraan tana siigaltee kaayyoo qabatee deemuun tanarraa yookaan garagalu taate sakandii takka keessatti kan irra duullee balleessinu isa jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Kana maaliif wanni qabsaawaa jirruuf wanni siigaltee dubbachaa jirruuf uummata Oromootiif miidhama saba keenyaati miidhama uummata keenyaati malee faayidaa nama tokkooti miti. Kanaaf warri siigaltee as gubbatti ol baatanii waccan warri siigaltee jaalala nama tokko fakkeenyaaf jaalala Jawaar harkachuudhaaf Jawaar siigaltee Oromoo caalaa namni siigaltee kabajuus hin jiru namni Oromoon namni akka Jawaaritti fadhuus hin jirtu dhugaa dubbachuudhaaf. Arraan tana siigaltee ajandaa fi karoorri kaleessa Jawaar qabatee deemu karaarraa yookaan maqu taate Oromoon siigaltee Jawaar wajjin karaarraa kaniin maqajee yaadu duraanuu siigaltee
jaalala nama tokkootiif deemta malee siyaasaallee beektu akeekan qabdu tarsiimoon qabdu galman qabdu kaayyoon qabdu. Kana beekuu barbaachisaa jechuudha. Kana beekuu barbaachisa. Kanaaf jaalala kaleessa amma fakkeenyaaf kaleessa sii galtee Jawaar saba Oromoo kanaaf namni akka Jawaar dalaga hin jiru Oromoo keessaa dhugaa dubbachuudhaaf uummata kana walitti qindeessee qeeroo qindeessee saba kanaaf bu'aa guddaa buusee jechuudha. Bu'aa guddaa buusee faayidaa mataa isaallee sii galtee dhabeetitti faayidaa saba kanaati jechuun waa hedduu ta'e Oromoof jecha. Arraan tana sii galtee akeekni inni deemuun kaayyoon inni deemuun kaayyoo qabsoo Oromoo balleessitu irratti yookaan hirmaatee hojii akkasii kan hojjetu taate arraan tana sii galtee qalama diimaan dhoyinaa jechuudha. Qalama diimaan dhoyina. Kanaaf faayidaa isaatii faayidaa isaan eenyu jechuudha. Faayidaan nuti eenyu faayidaa uummata Oromooti. Miidhama uummata Oromooti. Uummata Oromoo gabrummaa jalaa baasuu irratti xiyyeeffanna malee nama tokko gammachiisuuf hoogganaa tokko gammachiisuuf kanaa miti. Kana. Kanaaf warri sii galtee akeeka kana qabatanii Jawaar akkamitti qeeqamaa? Jawaar sii galtee qabsoo karaa nagayaa amma fakkeenyaaf karaa nagayaa sii galtee amma fakkeenyaaf Jawaar gaafa elekshinii filannoon seena jedhee karaa nagayaatiin biyya harkana jedhe Oromoon sii galtee biyya alaa biyya keessaa fi biyya alaatti jalatti hiriiree harka dhabaa turte Oromoon dhuguma seeti. Garuu gaafa sanuu sii galtee nuti ni beekna. Itoophiyaa keessatti karaa nagayaatiin biyya harkachuu miti sii galtee ganda tokko bulchuun akka hin danda'amne sirritti waan beeknuuf jechuudha. Hundeeffama sii galtee mootummaa Itoophiyaa sirritti understand goonee beeknaa jechuudha. Mootummaan ijaarumsi mootummaa Itoophiyaa jiru sii galtee ijaarumsa jallaadha. Itoophiyaa wanti jedhamu kun ijaarumsa sii galtee falarratti hunduuti. Itoophiyaa wanti jedhamu mootummaa akkasiiti. Duuba yeroo sii galtee Jawaar akkasitti hamileedhaan Abiyyi kursii jalatti haa qabnu wajjin jala qabaa turre. Waraana bilisummaa Oromoo Wallagga keessaa qabsaawaa ture warri balleessuudhaaf irra duulaa ture nuti eenyu qabannee eenyu jala deemneeti. Jawaar jala deemneeti. Waraanni san sii galtee akka galee hiikkatu kan godhaa ture nuti jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf dhugaan beektaa dhugaan hin haalamu. Kanaaf jala deemne haada isaa qabanne haada Jawaar qabannee jala deemaa turre akka horiitti sii galtee akka horii sii galtee uummata kan beeknetti dhuga uummanni Oromoo sii galtee nama kana amanaa nama kana sii galtee jala deemaa turre. Duuba namicha sii galtee kaleessa uummata Oromootiif qabsaawaa ture dhugaa nuuf fakkaatee jala yaane dhuga gaafa yeroo sanitti sii galtee dhugaa qaba. Garuu karaan nagayaatii fi filannoon dorgoma jedhee ture san arraan tana sii galtee filannoo sun dorgomee. Filannoo sun dorgomanii keezii irra qoranii sii galtee hidhaa keessatti darbanii jechuudha. Hidhaa keessatti darban. Hidhaa keessatti darbanii hidhaa keessatti miidhamaa turan. Baqqalaa Garbaatii fi qaamonni siyaasaa kan kaleessa sii galtee Jawaar faan qawwee hiikkadha. Amma booda sii galtee bilisoomnee jirra. Kan nu barbaachisu misooma. Kan nu barbaachisu diinagdee. Kan nu barbaachisu sii galtee biyya ijaaru. Dhugaadha uummanni keenya hundinuu dhuga kaleessa sii galtee kan nu barbaachisu misooma kan nu barbaachisu sii galtee biyya ijaaru jennee uummanni Oromoo wajjin ijaaraa ture jechuudha. Garuu ijaarumsa san keessatti uummata kaleessa sii galtee biyya san ijaaruu keessatti gaafa jijjiirama jechuudha. Arraan tana uummata sana kan godhe qeeroo ni dhabamsiise. Jawaar mataa isaa sii galtee saayikoloojikaalii fi meentaalii waa hunda sii galtee daameej godhee jira. Ammallee deebinee sii galtee Jawaarumaa fi hooggantoota Oromoo kan miidhameef ijoolleen Oromoo meeqaa dhuma? Qeeroon Oromoo meeqaa dhabame? Haati Oromoo meeqaatu du'e? Kanaaf miidhaa jabduutu uummata Oromoo irra gahe. Miidhaa jabduun irra gahe jechuudha. Karaa kamiin qabsoo karaa nagayaa kan jedhu kana qabsoon karaa nagayaa uummata Oromoo gaagaateeti uummata Oromoo dhabamsiiftee ummanni Oromoo xiqqaatee ummanni Oromoo eenyummaa isaa itti xiqqaatee ummanni Oromoo sii galtee akka ummata biyya hin qabneetti lafa hin qabneetti ilaalamaa jiraachaa jira yeroo har'aan tanaa Itoophiyaa keessatti. Kana kan godhe maal? Qabsoo karaa nagayaa jechuudha.
Kanaaf Itoophiyaa sii galtee hundeeffama siirraa mootummoonni Habashaa kun walajjeesaa walawwaalaa masaraa mootummaa keessa walajjeessanii walawwaalaa akkasii wal dhabamsiisaa Itoophiyaa akkasitti hundooyte tana keessatti qabsoo karaa nagayaatiin Oromoon biyya harkatti. Maal harkatiin Oromoon amma tura maajooritiidha Itoophiyaa keessatti maal harkatiin? Haile Sillaasee keessa Oromoon maajooritiidha jetti. Maaliif hin harkatin? Dargii keessa maal harkatin? Maaliif sii galtee hundeeffama Haile Sillaasee fi Miniliki keessa maaliif hin harkatin? Kanaaf wanni karaa nagayaa jedhamu kun Itoophiyaa keessatti hin baramuufillee hin taa'u. Qabsoo karaa nagayaa jennuun kana qabsoo karaa nagayaa fiduu danda'u uummanni Oromoo yoo abbaa biyyaa ta'e qofa qabsoon karaa nagayaa gaggeeffamuu dandeessi. Because maali beektu uummanni Oromoo uummata sirna gadaa beeku, uummata sirna dimokiraasii kana utubee addunyaadhaaf gumaache waan ta'aniif qabsoon karaa nagayaa yoo Oromoon abbaa biyyaa taate, yoo Oromoon biyya qabatte, yoo Oromoon sii galtee hiree ofii murteeffatte qofa qabsoon karaa nagayaa Itoophiyaa keessatti akka sii galtee seenaa haarayaatti gaggeeffamuu dandeessi. Mootummaa sii galtee hundeeffamni si jallaa kana keessatti uummanni Oromoo qabsoo karaa nagayaatiin aangoo tana qabadha kan jedhu abjuudha. Sigtee abjuu yeroo hunda abjuu manaama jechuun dhugaa dubbachuudha. Kanaaf wanti sii galtee filmiin kaleessa Jawaar faan laalaa turan abjuun kaleessa Jawaar laalaa ture karaa nagayaatiin sii galtee Prime Minister ta'ee jira jechuudha. Abjuudhaan jechuun ammas abjuun ta'e. Abjuun ta'eeti piraaktikaalii sii galtee abjuun san galma ga'uu dadhabdee hidhatti isa darbitee jechuudha. Kanaaf arraan tana akka nama tokkootti qabsoon karaa nagayaatiin wanni jaantuun sii galtee waan fudhatama hin qabne jechuudha. Ammallee akka nama tokkootti sii galtee hoogganaa Oromooti, Jawaar hoogganaa Oromooti, qabsaawaa Oromooti. Namni qixasaa sii galtee Oromoodhaaf hojjete hin jiru. Arraan tana sii galtee biyya alaa keessa deddeemee akkaataa sii galtee qabsoon Oromoo itti baddu, akkaataa waraanni bilisummaa Oromoo itti badu, akkaataa waraana bilisummaa Oromoo itti dhabamu, akkaataa waraanni bilisummaa Oromoo akka uummata Oromootiin hin gargaaramne ajandaa kana qabatee biyya alaa keessa ka'uun waan hedduu nama gaddisiisaati. Hedduu nama gaddisiisa dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaaf waan hedduudha jechuudha. Wanni sii galtee Jawaar dogongoraa jiru. Ammallee sii galtee hoogganaa Oromooti. Oromoon hundi sii galtee Jawaar irraan kaatu. Garuu kalaaxaa amma ati dalagaa jirtu keessaafuu duula sii galtee waraana bilisummaa Oromoo balleessuu irratti Oromoon akkan gargaarre godhuu irratti ilaalchi akkasii sirraa calaqqifamaa jira jechuudha. Kun sii galtee Oromoon sirraan fudhatu. Oromoon yeroo irraan tanaa wanni isiin barbaaddu qabsoo karaa nagayaa kan kaleessa Jawaar itti hidhamee itti miidhamee mana hidhaa keessatti itti miidhame san hin barbaannu. Sii galtee uummanni keenya guutumatti qabsoo karaa nagayaa dhaga'uu hin barbaadu. Uummanni Oromoo karaa sii galtee waraana bilisummaa Oromootiin qofa sabaa sablammoota illee bilisoomsanii Oromoo illee bilisoomsanii qabsoo karaa nagayaa san akkasitti dhufti jechuudha. Gaafa kam? Gaafa Oromoon sii galtee abbaa biyyaa taate. Gaafa Oromiyaan bilisoomte. Oromiyaan bilisoomnaan Itoophiyaan bilisoomte. Uummanni Oromoo bilisoomnaan sabaa sablammoonni Itoophiyaa keessa jiru hundinuu bilisoome. Kana sii galtee waan jannuufi jira. Waan beeknuu jira. Uummanni Oromoo sii galtee uummata addunyaadhaaf sirna gadaa, sirna dimokiraasii kana gumaache waan ta'aniif uummata sii galtee yoo biyya qabate uummata Itoophiyaatiif miti uummata Afrikaa kana sii galtee dimokiraasii fi kaayyoo dimokiraasiitii fi akeeka dimokiraasii uummata barsiisuu danda'u. Kana malee osoo uummanni Oromoo maajooritiin uummanni sabni bal'aan kun Itoophiyaa keessatti mirga harkatiin kaanee qabsoo karaa nagayaatiin hoo jennee jijjiirama finnaa aangoo qabanna kan jedhu abjuudha. Waan sii galtee dogongoraati. Abbaan sii galtee akkasii qabsoo karaa nagayaatiin fi fiigeejitiin qarshii walitti qabadhee waa nyaadhee sii galtee waa godhadhee kaampaanii taajee haa ta'u garuu qabsoo karaa nagayaa
itti amanee abbaan fedheewu si galtee Jawaar haa ta'u ka fedhe haa ta'u yoo ittiin amanee deema jee wanni isin gootan gufuu qabsoo waraana bilisummaa Oromootti akkan goone kana wanni barbaanna. Arraan tan si galtee uummanni Oromoo dhibbeentaa 90 ol qabsoo gara hidhannootii fi akeeka si galtee waraanni bilisummaa Oromoo fi kaayyoo waraanni bilisummaa Oromoo gaggeessaa jiru kana deeggaruudhaan waraana kana bira dhaabbachaa jiranii jechuudha. Kanaaf waraanni kun akkan gargaaramne biyya alaa keessa deemnee ajandaa si galtee qabsoo karaa nagayaatiin deebineeti ammas abjuu si galtee abjuma kaleessaa san keessa seennee biyya Itoophiyaa biitii Itoophiyaa si galtee waraanaan diigamaa jirti. Investimentiin dhabamaa jira. Uummanni keenya miidhamaa jira. Maali kun wanni kanaa kun maali? Amma kana jechuun maali? Waa'ee si galtee diigamuu Itoophiyaa waa'ee si galtee waraanaan biitii dhabamaa jiraachuu kana si galtee abbaan dubbachuu qabu mootummaadha malee Jawaarii miti. Waa'ee investimentii mootummaadha malee Jawaar dubbachuu hin qabu. Ammallee wanni Jawaar si galtee dogongoraa jiru akka Jawaaritti wanni gaggeeffamaa jiru walitti bu'iinsa sabootaa jiru. Wanni Itoophiyaa keessatti wanni walitti bu'iinsa sabootaa gaggeeffamaa jiru hin jiru. Mootummaa si galtee biltsiginnaa jedhamtu tanaatu Amaara qabatee saboota irratti especially Oromoo fi Tigree irratti duula gaggeessanii jenosaayidii gaggeessaa jiran jechuudha. Kana kan gaggeessaa jiru malee sabaa fi sablammoonni Itoophiyaa keessa jiran sabaa fi sablammoonni cunqurfamoota kan walitti bu'ee walitti dhukaasee wal ajjeesaa jiru Itoophiyaa keessa hin jiru. Kun si galtee dogongora guddaadha. Dogongora guddaa. Kanaaf dogongorri kun sirraa'uu qaba. Arraan tan akka Oromootti, akka dhala Oromootti, akka nama tokkoottis anamma parsinaalii waan hin fadhu kaleessa si galtee yeroo qeeroon qabsoo gaggeessaa turte dhugaadha nuti si galtee akka nama tokkootti waan dandeenyuun hara dandeenyuun qeeroo si galtee utubuudhaaf qeeroo si galtee qindeessuudhaan hojjechaa turre. Garuu arraan tana qabsoon kaleessa akkasii si galtee qeeroon qindeeffamtee qeeroon si galtee jabaattee wayyaanee itti cabsinee jirra. Jijjiirama si galtee biltsiginnaan amma itti lafa dhiittee Oromoon itti ajjeesaa jirtu finnee jirra. Arraan tana si galtee san biran jiru. Qeeroon kaleessa si galtee qabsooytee uummata Oromoo kanaaf qabsooytee dhiinisii itti gannaqamee lafeen itti caccabte. Arraan tana taan si galtee dhumtee jirti. Taan dhumaa jirti. Taan mana hidhaa keessa laamshawaa jirti. Taan si galtee carraa dhabdee jirti. Carraa itti qabsooytu karaa itti qabsooytu dhabdee waraana bilisummaa Oromootti makamtee qabsaawaa jirti. Qeeroon takka si galtee ganda keessa hin jirtu arraan tana. Qeeroon taan mana hidhaa jirti. Qeeroon taan dhumtee jirti. Qeeroon maajoritiin qeeroon si galtee waraana bilisummaa Oromoo keessatti hirmaatanii lubbuu ofii baasuu fi lubbuu uummata ofii baraaruudhaaf hidhatanii qabsaawaa jiran. Hidhatanii qabsaawaa jiran. Namni si galtee fadheetii miti. Namni du'u tokkollee hin fadhu. Namni tokkolleen si galtee dhabamuu hin fadhu. Garuu biyya Itoophiyaa san keessatti uummanni keenya wanni dhabe mirga dimokiraasii dhabe mirga namoomaa dhabe mirga lubbuun jiraachuu dhabe mirga eenyummaan isaa kabajamuuf dhabe ni xiqqaate Oromoon si galtee mana hidhaatii bahee ajjeefamaa jira. Oromoon si galtee mana hidhaa keessa dhumaa jira. Oromoon si galtee haadha duratti ilmoon ajjeefamaa jirti. Haadha manaatii fi abbaan manaa bakka takka si galtee shaneedha jaanii ajjeefamaa jiran. Kana hundaatu uummata keenyaa fi qeeroo teenya